Ishee hordoftoota koo akkam bultan akkam jirtan addunyaa mararratti kan argamtan qaqqaalii ilmaan Oromoo nageenyi Waaqayyoo bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jedha. Har'a kochummoota qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Osummoonni kunis immoo maatii kiyya keessaa isaan muraasa. Maatiin kiyya baay'eedha. Boodan isin barsiisa kaanii har'aaf isin barsiisa jira kana. Mee buletitoo maqaa kee barsiisi. Ishee jirra jirtu isiniin jedha nageenya Waaqayyo isiniif haa ta'u nagaadha bakka jirtan marattu. Innaa ani Burtukaan Dachuun jedhama obboleettii Alamituuti. Innaa nagaannaa oolaa isiniin jedhan kanarraa. Ishii garaalumaan immoo karaa obboleessa keenya mee hordoftoota kiyyaa wal bare. Ishee maqaan koo Zabbanaa Katamaa kan jedhamu. Magaalaa Bishootuudha jiraadha. Anis maaltu Alamituu keessaa isa tokko. Anaaf har'a akka keessummaatti miidiyaa irratti dhiyaannee affeerraa bunaa nu goote mana ishiittis manni kun haaraadha. Mana haaraa eebbisiisaa jirra isiniin jedha dhaggeeffattoota Alam miidiyaa hundaa fi bakka jirtanitti nagaa fi jireenyi nagaa fi nageenya isinii hawwaa nu jiraadhaa hordoftoota keenya jabaadhaa. Tinu jajjabeessa isiniin jenna miidiyaa kanaaf haaraadha. Waan adda addaas yeroo karaa fuulduraatti qabannee dhiyaanna. Kana isiniin jedha. Anis qaama maatii keessaa isaan tokkodha jechuudha. Ishee hordoftoota kiyya gochumoonni kiyyaa akkuma agartanii kana fakkaata. Qophii maatiitii bunas dhugnee manni kiyyas akkuma buleessi kiyya jedhee yoo haaraan itti galee egaa maatii kiyya keessaa isaan tokko buleechi kiyya Zabbanaa Katamaa buleetti tiyyaaf abbaa manaati. Baay'ee nama oolmaa guddaan narraa qabudha. Nama gaariidha. Nama kana isin barsiisuudhaaf dhufe har'a. Akkuma beektan immoo anis miidiyaa kanaaf haaraadha. Buleewwan koo na jajjabeessa, hir'ina hin qabu, na barsiisa, quunnamtii irratti na teechisa. Adaraa keechanan isiniin jedha buleewwan kiyyaa. Na biran darbinaadha. Comment, like, share, subscribe na godhaa. Warri achi jirtan hin beektanii baay'een achi turee dhufee ammaaf isa booda isinan taphachiisa. Ammaaf mee jira kana akkamitti akka wal baranii akkamitti akka wal baran mee isiniifan gaafadha. Xiqqoo isaa wajjiniin haasaa godha. Mee Burtukaan Zabbee wajjiniin mee akkamitti wal bartee akkamitti jaalala eegaltanii akkamitti immoo sadarkaa kana geechanii akkuma jedhame akkitti wal barre jalqabaa iddoo tokko hojjenna turreeyyuu hojiirran wal barre. Ani mana nyaataa hojjedhaa inni immoo mana dhugaatii irraa hojjeta tureeyyuu. Innaa misaa qursii dhiyeessaa fi achumaan daalleen kiyya kunis baay'ee bareeda ture. Innaa isaa dhuma nyaatu tuma dhugu na laalee abbaa manaadha manaan qabu anis abbaa manaan qabu riyaa korsa jalqabaati. Innaa bakka oduu walitti tokko taane kan jedhu gaafii na gaafate. Dura isa si gaafate. Dura na gaafate abbo. Amma na gaafate anis wal jalaa hin qabnee fi yaa ta'u kaa walitti xaarannee ta'u jiraanna jedhee anis waan qabu innis waan qabu walitti hin xaarannee waliin jiraanna waliin jennee ishee bakka waan akkasiitiin mudannoo isinan qabaa jaalalma san keessa oduu jirru gaafa tokko akkuma isiniin jedhe akka amma xiqqoo qal'adhe kanaa miti daalleen hin jirti turte. Kaza ishii saniif namni biraa akkas seenne baay'ee intineedha beektaa. Waan akkasii waan ta'eef tokkos akkanuma na hawwee dhuma isa biraa dhugee raawwatee bahee
ani hojjedhee gaafa naannoo sa'a lamaatti irratti galuuf gaafa deemu na duukaa deemee bilbila naa kenni naan jedhe inni tokko. Kennu hiriyaan qabadhee mormaanii jiru inni edaanu duukaa ba'ee nu laalaa jira. Kazaa birree fiigichaan hin dhufe mucichi silkii kennu oduun jechaa jiru kazaa dhufee xiffii tokko na obaasee fiigichaan ishute. Daawwattoota keenya namichi namarraa dhoowwu kun nama xafa'ee dheechamoo hojjetee namarraa dhoowwaa na xiqqoo mudannoo ani qabu kanatti jedha. Anis nan rifadhee namichichi sunis rifatee narraa isa fudhanne silkicha hin deemee anis gara nan galee xiqqoo jaalala keessa mudannoo akkanaa nan qabaa jechuudha. Mudannoo bashannansiisa dhaabbiletti teenya galatoome meeshaa baay'ee mudannoo maalii qabdu? Jaalala keessatti wanni tokko nama mudachuun dhiisu mee waanuma qabdu nu taphachiisu. Sirriidha akkuma ishiin armaan dura ibsiteetti iddoo tokko hojjennaa iddoo hojiitti kan wal barre aanaan keenyas tokko haa ta'u malee gandi keenya adda addaa xiqqoo warraa hiittaata. Akkuma isheen jette iddoo tokko hojjennaa iddoo sanitti kan wal barreedha. Ani baarii fi reestooraantii keessa hojjedha ishiin kichinii keessa hojjetti. Kanatti iddoo sanitti bakka anis hiriyaan qabu ture ishiinis hin qabdu maaf tokko hin taane maaliif waliin ni carraaqne kan jennu achumatti gaarii wal gaafanne isheette ishiinis homaa xiqqoo illeen nan garaagarre giddiidha kan akkasii ani mashii jettu kunis dhuguma manni keessa hojjennu sun baarii fi reestooraantiin kun siree qaba gamoo qaba darbii abbaa lamaati. Amma ishiin iddoon ishiin jiraattu immoo iddoo mana sanduubadha mana jireenyaa bicha hoteela sanii. Ani immoo gamoo abbaa darbii lama taree jedhee kan ilaalaa jira. Kaza achiin honga jedhee ilaalu hin dabartu maaliif jedhee keessi koo shakke. Koo shakku dhuguma nan bahee deemee homba'u ishiin dhiira waliin haasofti. Anaachitti nagattee jechuudha. Innaan hojiin qaba hojii asii kaastamaronni kiyyaa jiru yeroo sanitti hojii gadeetuma anuma aaraa tokko nan nagee dhaabbachaa haasofti. Oromoo Sidaama sitti hin dubbanne fuudhetumaan xiffiidhaan achumaan fiigee karaa biraatiin galaasee gurbaanis ishii gaafachaa jiru kun na biraa kaastamarii kiyya ture dambanyaadha. Ana biraa fayyadama anuma biraa fayyadamee ba'ees. Inni garuu hin beeku. Ishiin hin beeku. Waliin jiraachuu keenya hin beeku. Odoo waan beeku ta'e akkas hin godhu. Inni eegasiinu dee bariisaa akkasuma guyyaa sadaffaatti dhufe ce'umsa waliisitu jira naan jedhe. Eebbe akkana kanatti dhiifama obboleessa koo naan jedhe. Dhiifama na gaafate achuma bakka anis dhiifama godheefi naannoo keenya isa kana bakka amma haadha manaa koo taate anis abbaa manaa ishee ijoollee lama waliin horanne ijoollee lama waliin qabna. Kanaaf ijoolleen tun kan keenyas kan waaqatis. Kan keessanis kan uummata Oromooti. Isaanis walumaan guddisnaa walumaan barsiisnaa. Egaa waan nu duuba buutaniif waan nu hordoftaniif baay'ee galatoomadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Isinis immoo kosmoota koo taatanii naa dhiyaachuu keessaniif baay'ee isin galateeffadha. Egaa hordoftoota koo kana fakkaataa qophiin keenya kanarraa akka ittiin bohaartan akka warraa baratan mudannoo kanarraa akka itti bashannantan abdii guddaan isinirraa qaba. Akkuman dura isin jedhee egaa na biran darbinaadha. Viidiyoo kiyya amma dhumaatitti naa laaladha. Koomentii naa godhaadha. Sheerii laayikii naa godhaadha. Daraa keessan isiniin jedha. Waaqayyo isin haa eebbisu guyyaa gaarii isiniif haa ta'u.